Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, jajjabaattu. Sagantaa dheertuu jaalnagarii fayyisaa waliin qabaataa turre kurfii hadhaa kanaatiin xumurra. Egaa sagantaa kana baatii Feebruaarii guyyaa 24 irraa kaasnee hamma Apriil guyyaa 13 jidduutti marraa 9 walitti deddeebi'uudhaan sa'aatii 24 turtii goonerraa waan walitti qopheessine kurfii 15tti qoonnee isinii dhiyeessaa turre. Kana jechuun egaa waan kana qopheessuu irratti akka malee yeroo keenyatti fudhannee akka malee tattaaffannee jaalnagariinis tartiibaan sirnaan gaditti taa'ee waan waggaa 55 ol ta'u yaadatee itti yaadee itti xiinxalee itti qophaa'ee jechuudha nuuf dhiyeesse. Kanaaf egaa waan laaftuu miti waan dhalootaa fi faayidaa guddaa qaba jedhee kan inni abdadhu. Kanaaf egaa sagantaan hadhaa kamaayyii ta'a. Egaa marti keessanuu waan irraa dhaggeeffattan, waan irraa barattan, waan irraa yaadattan, sababaa sanaan illee waan irratti rifleekti gootan waan baay'ee jira jedheen abdadha. Warra dhaloota haaraa ta'an seenaa kana sirnaan warra qoodarraa fudhatarraa kan hin dhagahin second hand and third hand information jettee inni kaan ajandaa siyaasaa ofii miidhagsachuudhaaf jecha jajallisee himatu osoo hin taane warri qulqullummaan seenaa sana nu himaa turan Abbaa Naajinaa, Jaalabbaa Biyyaa, Dooktar Bayyaanaa Sobaa fi Maayyii kana immoo kunoo jaalnagarii fayyisaa irraa waan arganne kana qalbiin dhaggeeffattaniittu qalbiin daawwattaniitti jedheen abdadhaa. Dhaloota haaraatiif illee daddabarsaa jirtan ka jedhu abdii kiyyaa waan kana waan yeroo tokko qofa dhaggeeffatanii takkaa immoo daawwatanii lafa kaa'anii miti marraa hedduu irra deddeebi'anii dhaggeeffatanii irratti rifleek gochuu achirraa kaanee sadarkaa hadha bira geenye kana hamtuuf haa taatu toltu. Sababni isaa maal inni jabeenni qabsoon bilisummaa Oromiyaa qabaataa ture kamii hir'inni keessatti mul'ate kami sadarkaa hadha irra geenye kanarraan immoo kaanee fuulduratti tarkaanfannee bifa wayyaa ta'een progress gochuudhaaf maal hojjechuun akkamiin yaaduun bifa kamiin gurmaa'uun eenyu walii tumsuun xurree kamirra deemuun irra wayyaadhaa jedhanii yaaduuf hiree namaa kenna jedheen abdadhaa. Kanaaf egaa hunda keessanutti kan inaan dhaammadhu waan kana of bohaarsuuf takkaa nama bohaarsuuf miti yeroo keenya irratti gubne kan qopheessaa jirru takkaa immoo sheekoo waan darbe qofa dubbachuuf osoo hin taane ka darbe irraa baratanii keessaa hir'inoota gurguddaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessa mul'ataa jiran sababaa dadhabiinsa namootaan ta'uu danda'a, haala jijjiirama addunyaa irraa ta'uu mala, takkaa immoo haaluma jijjiirama gaanfa Afrikaa sanarraan kan ka'e ta'uu mala, kaan immoo daayinaamiksii hawaasuma Oromoo keessatti mul'ate faaktoroota garaagaraa amma dura gad bahanii mul'anne booda kana immoo keessaa 1990moota jidduurraa kaasee bifa hedduutiin waan haaraa takkaa immoo pokkeettii garaagaraa hawaasa Oromoo keessatti amma dura dhukatanii turan garuu humnoonni alaas haa ta'u haalli jijjiirama biyya keessaa haamilee kennee fi ol bahuudhaan qabsoo bilisummaa Oromiyaa irratti significant kan ta'e impact warra qabaatantu mul'atanii kana egaa sirnaan hubatanii warri qabsoon mirgaaf godhamu kun milkiidhaan akka xumuramu naannoon gaanfa Afrikaa erguma akka ilaalcha kiyyaatti warri biyya alaarraa bifa adda addaatiin kaabaa fi bahaan fi kibbaan illee sonafiin hamma warra Zaanzibaar jechuudha. Egypt irraa kaasee Greek, Armeniyaa, Syriyaa
Yamanii, Omaanii warri kun martinuu bifa tokkoon haa ta'u bifa kaaniin Horn of Afrikaa irratti dhiibbaa guddaa godhaniiru. Dhaalmiyaan isaaniillee haga hadhaa dhiibbaa guddaa godhaa jira. Negative consequences guddaatu irra mul'ataa jiran. Egaa kana hundarraa baratanii fuuldura deemuudhaaf seenaa dabre beekuun gaariidha. Beekuu qofaa miti critical analyze godhanii hir'ina keessan mul'atee jabina turee fi barnootarraa argamuu malu beekuun gaariidha ka jedhu. Egaa kanumaa kurfiin maayyiin akkuma kurfii kana dura dabarsinetti jaalnagarii irraa yaaduma garaagaraa gaggaafatudha. Marraa hedduu irra deddeebi'ee ani nama mirga ofiitiif mirga uummata isaatiif qabsaa'e malee an nama siyaasaa miti tumanni jedhee diduu gaaffiilee siyaasaa fakkaatu tokko tokko gaggaafadheeni. Innis egaa hammuma danda'een qulqullummaadhaan deebii nuu kennuuf tattaaffii inni godhe kurfii amma dura darbe irra dhaggeeffatanii jirtanii. Karraa hafe immoo hadha qabadheen isinii dhiyaadhee jira. Egaa kanumaan sagantaan dheertuun kurfii 15 jalatti qophaa'ee isinii tamsaasaa turre turtiin jaalnagarii Fayyisaa waliin goone raawwata. Warra dhagahuu malan jettanii yaaddan hundaafuu daddabarsaa. Caayaa keenyas yoo akka ijoolleen zabanaa jettu like and subscribe gootan illee galata guddaa argattanii namoota kan biraallee seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa ta'uu beekumsa siyaasaa warri qaban beekumsa dinagdee teeknooloojii aadaa kanaaf kana fakkaatan irratti bilisummaan dhufanii waltajjii kana irratti nu waliin qooddatuuf fedhii qaban nutti dhaamaa akkuma amma dura barametti barbaannee dubbisna irraa barannaa waliin illee marii gaggeessinaa kanuma jechuun barbaada. Egaa kurfii maayyii jaalnagarii Fayyisaa waliin qopheessinetti kabajaanis naffeeraa itti dhiyaadhaa. Kabiraa xiqqoo yaada kee kanin hordoftoonni kiyya akka dhagahan barbaadu. Egaa jalqabarraa kaasamee qabsoo kana jalqabanu laafaa natti hin fakkaatu uummata Oromoo isuma Oromoo jedhanii identify godhanii characterize godhanii history isaanii deebisanii ijaaranii laafaa miti ammoo sana keessatti egaa wanti gaggaariin akkuma argamu hir'inni mul'achuu danda'a. Bakka garii irratti akkanan hubadhe Oromoo ofumaa akkatti hiikkatan kun bakka dhibee tatta'ee jira. Egaa akka faranjiin maqaatti moggaaste sila kabiraan jiru naannoo Horn of Afrikaa sana keessa uummata amma Naayilootii, Qoomootii, akkama Baantuu fi warra siin Hunter Gatherer jettu kanneen akkana naagalutti uummata Oromoo waliin bifa hedduun interaaktu warra godhaa ture. Gamni tokko Oromoota inni kaan immoo warra kaan ta'a. Icaat keessatti tattaaffiin godhameera uummata kana hamma tokko ofitti dabaluudhaaf. Ammoo qabsoon Oromoo warra Afrikaa ta'e akka uummata gurraachaatti ankar of godheera. Amma warri Noorziin irra jireessi isaanii bakkuma biraatti of himatu. Sanillee advantage isaanii bakka inni ta'e yeroo baay'ee jira. Qabsaanni Oromoos yeroo baay'ee akka waan gariin isaanii validation barbaada warruma Noorzii kana either TPLF or dhiyoo kana immoo warruma Bahar Dar kana fa'aatachi ilallaallachuun as deebi'anii of nuhi warra indigenous warra asiiti warri keenya warra misla maqaadhee Naayilootii Kushitti Baantuu kaan waliin destiniin keenya walitti hidhataadha inni kun itti yaadamee atilleen taatu mataa keetiin waan kana bal'inaan itti yaadame maaliif achirratti ankar gochuu dadhabne maaliif of fageessine maaliif uummata kanatti akkam jetta kana irratti. Rakkina keenyatu isuma Oromoo kanayyuu yeroo darbee dudubbanne Oromoodhuma kana gartee kan inni ani Oromoodha jedhee keessumaa moomantii yeroo naantiitu sana hojii yeroo sana keessatti hojjetamee fi carraan yeroo sana ture Oromoo walitti fiduudha. Oromoodhuma walitti fidu hojiin immoo akkuma atu jette gartee karaa caatiin sabaaf sablammoota naannoo keenya jiran kana walitti fidu sana keessattis
hojiin hojjetamaa ture. So keessuma 98dha ka'ee hamma 91tti rakkina ture agartee namoonni akka jirutti bakka hundumaati naannoo tokko qofaa miti. Kutaalee Oromoo hundumaa keessaa namooti Oromoo hidhan warra sosocho'aa turan. Agartee. So inni hojiin duraan agartee waan hedduun magaalaa keessaa gara dirree deemaa, dirreellee babal'ifachuu, namooti haaraa yookiin gartee mana barnootaatis haa ta'uu maddeelee garaagaraa keessaa erguu suni hin dhaabbate. Bakkuma sanatti konteendi ta'e. At the same time gara dhiyaatiin hin ilaalte SPLA wajjiniin Mangistuun SPLA nutti naqa. Agartee maaliif isatu faayinaansii godhaa isatu hin xiraataa jechuun gara warra jinuubii sanaa wajjiniin illee gartee hariiroo haarshiitu ture. Karaa dhiyaatiin uummanni Oromoo liidarshiippiis taanaan kan isaan fookasii irratti godhan Sumaalee irratti. Sumaaleen immoo iseenuu lafa Oromoo barbaaddi. Hariiroon hammi turte iyyuu yeroo kiraayisii isaanii gidduutti warlordsii isa tokko qabachuudhaan maaliin akkasiin kan at least yeroo 91 chaartarii keessaa ba'anius kan intinaa ta'a. Ofiyyuu 92 booda egaa 91 dura gartee haala akkasiitu ture. There was no really ani jiraachuu dhumti sarvaayivii dhuma godhee turuunsaayyuu dhaabni suni miiraakalii ture. Of course akkuma yeroo darbee kaasee nuti maayikalaawii turre dhageenyuu turre maal akka ta'e erguma Mangistuun biyyaa ba'ee guyyaa lama booda kan mana hidhaatii baanee egzistensiinuma ijoollee keenyaa kan dhageenya yeroo sana. Sanaa as immoo dhaabichuu ofiisaatii tarma walii keessa ture. So an akkan amma nu badhee really there was no time or leadership kan waan akkasii irratti fookasii godhee hojjete waan jiru natti hin fakkaatu. Tole. Garuu gartee ofiisaatii immoo uummatuma keessatti amma jechuun karaadhuma warra baqattoota Isimpaan warri Naayiroobii turanii Ugaandaa garaagaraa jiranii uummatii wal keessa deemuun mul'ata. Beyond that wanta nani quba qabu hin jiru kana asirratti. Tole gaaffiin kan biraa yeroo baay'ee bakka garaagaraa irratti kakkaatu sirni egaa akka hedduutti hiikamuu danda'a ta'uti sirni impaayera sana empereraa waliin qabatame tun 1974 qabsoo bifa hedduu qabuun diigame achii booda sirna sooshaalisti achii booda warra ammaa developmental state ka ammaa waan isiin taateen beeku jijjiirama hedduutu mul'ate hawaasa retire gochuun qabnu empire ka jedhu sun bakka emperorriin jirretti yeroon isaan geenye ka jedhu gaaffii jira maaliif amma empire jenna maalirra dhaabbanne empire ka jennu tureen history dhugaadha amma garuu hin fakkaatu ka jiru qallattu agabbattu sirna federaalaa diriiree jira san duras socialist military dictatorship ka ture akkam jetta kanarratti. Ani historiyaanii miti really warri historians kanarratti analyze gochuu danda'u garuu wanta nan beeku tokko sirna qawweedhaanii uummata bitutu jira. Uummanni Oromoo qawweedhaan cabe humna qawweetiin bulchaa jiru
amma ammaatti illee humnuma qawweetiin kan isaan bulchan. Kontiinuitii qaba. Sirna naftanyaa isaa jedhan. Kun akka jiru hin beeku. Sun hin jijjiiramne. Hamma ammaatti kan erga humna qawweetiin cabsanii asii kan dhufee darbu humna qawweetiin bulchaa jira. Kanan beeku sun hin jijjiiramne. Suni koloneeffattoonnis akkasumatti miti kan isaan uummata gara biraa deemanii cabsan. Istiraakchariin isaas kana, aadaan isaas kana, akkaataa isaan itti gartee sammuu si garboomsan waan hundumaa caala isa qabeenyaa maali miti sammuu nu garboomsan suni baay'ee primitiiviidha. Amma biyya an keessa jiru kana keessatti sana bireekii barbaadu gartee healing processii bakka itti calqabu tokko barbaadu. So maali jijjiirama baay'ee ta'e jettee sana. Jijjiiramni isaan nurratti godhan through education system, through day-to-day life, nu hundumti keenya warrumti agartee bilisummaa isaatii fi lola jedhee dammaqeen tanaa ta'u sammuu keenya garboomsaniiru. Sammuun keenya garboome suni hamma ammaatti bilisa hin taane. Fakkeenya sitti what is the source of our problem? Numa gidduutti intinaan ta'u rakkina jiru rakkina dhalatuuf furmaata kennuus akka Habashaatti ilaalla. Yeroo darbillee I think mentionii godheen ture natti fakkaata. Amma mee ilaali akkaataadhuma itti tiriitii wal goolu. Garuudhaan agartee divaayid ta'e yookiin politikaal keessumaa adda bilisummaa Oromoo keessatti caccabii ta'e maal ta'e sana alas kan jiru. Amma giruuppii nama isa sappoortii gootu sana jajuudhaaf leellisuudhaaf isa gara biraa xiqqeessuus irra jira. Kuni aadaa Habashaati. Mana barnootaa keessaa waan pikii goonedha. Akka aadaa Oromootti yoo garaagarummaan dhalatee garaagarummaa sana irratti haasoftee haa bulu dubbiin jedheeti walirraa addaan deema. Garuu akka isaaniitti yoo ati inni tokko isa gara biraa wajjiniin waliin galle yoo fudhachuu dide eliminationidha furmaatisaa. Sawun uudada hunji atti manamuu maal fa'aa jedhu. Aadaa isaanii kana hundumaa yoo ilaalte jette dhaalleerra sanatu even akkaataa itti day to day life keenya intinaa taanullee affektii godhaa jira. Even political life keenya illee affektii godhaa jira. Kanaaf agartee wanti wayyaa laafa amma visibiliin kan intinaa ta'amu bara dargii wanti hin fudhatanii deebisanii bar. Lafti kan uummataati jedhamee isa jalqaba irratti labsame deebisanii fudhatan. Isa jijjiiramni ta'eera jedhan suni hamma gartee sirni suni sirna sana yeroo jedhamee jedhu reeli amma danda'ame gartee manni hojii hundumtuu intinaa mataasaa qaba. Sirna mataasaa qaba. Kalcharii aadaa mataasaa qaba. Noormii mataasaa qaba. Sirni suni istaabilishdi kan ta'etu jira. Kanaaf amma mallas fa'anii waggaa 27 guutuu achi turan miti. Achi turan sirna sana hin jijjiirre. Sirni sun achi ka'eetu isaanuu waan isaan godhe hin argina. Kan agarre witnessii kan goone. Kanaafi it's not maqaa yookiin impaayera miti maali sanaa miti ishuun. Actually wanta ta'uudha. Actually waan uummata keenya irratti
uummanni keenya sirna sana keessatti ta'ee fi uummata keenya irra ga'eedha. Suni hin jijjiiran. Isa gartee warri egaa akkaataa inni itti ta'e sunis immoo maatarii godha. Akkaataa inni itti ta'e. Kanaaf ani akkasumatti fakkaata. Sirni sun hin jijjiiramne. Qawweedhaan cabsanii uummata Oromoo qawweedhumaan bitaa yeroo ammaatti. Tole galatoomii jaalnagari ammaa qabxiilee marii fi qopheeffadhe gara dhumaatti dhiyaannee jirra. Tokko dubbatteetta akka inni dubbatamuu malu akka inni uummata Oromoo biratti yaadatamuu malu jettee ati himteetta ammoo ani amma waa'ee jaalbadhoo dachaa si gaafachuun barbaada. Irra leencoon jiraatee ofiisaatee haga ammaatti illee of ibsaa jira. Jeneraal Jaarraanis jiraatee namoonni isaan kana beekan deeggaran waan baay'ee dubbataniiru. Jaalbadhoon kun nama akkamii ture hin dhageenyeef bakka takkama bakka lama malee namni baay'een irraa dubbatu hin jiru. Ati amma tokko waan beektuuf nama akkamii akka ture xiqqoo meemoriidhuma isaatiif nuu himi jechuu barbaadeetan. Ani fiizikaalii kana nan dirreedhumatti kana nan isa arge. Garuu inni warraaqaa keessa ture. I think warraaqaa daawwatfaa kanaa wajjiniin yuuzwingii ture. Yuuzwingii adda bilisummaa Oromoo. Nama baay'ee determinedidha. Nama baay'ee determinedidha. Warra calqaba yuunivarsiitii keessaa gara dirree deemedha. Waa'ee determinationii isaa jaalbaaroo wajjinii jaalbaaroodha kan inni dirreetti arginu. Nama baay'ee rool moodeelii isaati. Hangafaaf qottisuudha isaanii yuunivarsiitii keessaatti kan inni deeme. Waa'ee hariiroo isaaniillee ta'uudhaafi. So namooti gartee riilii giddugaleessa Oromiyaa sana Finfinnee naannoo isaa namootiin jiraatan kun warri hammuma gartee kan akka uummata naannoo sana sirna sanaan miidhame hin jiru. Ammallee miidhamaa jiru hin jiru. Ammallee miidhamaa jiru hin jiru. Kunoo jechaadhumti kun jechaadhumti baate kun kan akka isaanii miidhame hin jiru. Isaan keessaa namooti determined ta'an warra akka badhoo kana isheetu latuufaa Damisee Kabbadee Sardaa dhiyeenya kana boqote innis warra akka Haayiluu Daargeefaa isaan sana keessaa bahan. So commitmentiin isaanii daangaan qabu. In fact nama really baay'ee disentii wayii tokko abdataa jedhan tokkollee naannoo sanaati. Hammi ija banatee jedhe warra qabsoo kana keessatti qooda guddaa qabaataa turanidha yookiin immoo gartee of kennanii saakrifaayisii guddaa baasaa turanidha. Warruma gartee warri akka Magarsaa Faasii, Gadaa Gammadaa Faasii, Mu'ee Abdoo Faasii, Mulugeetaa fa'aa naannoo sanaatti kan isaan warra reelee qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti qooda guddaa qabaataa turan. Kanaaf badhooni nama baay'ee determined ta'ee bilisummaa saba isaatii fi nama of kenne. Generation isaa keessa is a borrow of his generation jechuu dandeessa. Lamaanuu generation isaanii keessatti nama central role taphataa turanidha. So guyyaan suni guyyaa gadda guddaati. It is no more I think ani duraanii ofii kooti komiin qabaa ture. At least yeroo sana keessatti there was sababa gaatu ture. Waa'ee gartee wareegamuu baaroo yoo dhagahame dhaabattiin akkuma jirutti facaati. Isa dirree qofaa osoo hin ta'in inni magaalaa keessaas kan jedhu.
kan kana murtii godhe immoo gadaa fa'ii jedha. Ani yeroo sana abboomaatti gabaase gadaanii ittaanaa hayyu turedha. Innis Finfinneedhuma ture yeroo sana. Isaantu murteessee maaliifi misinformeeshiniin yookiin immoo disinformeeshiniin sanarraa kan ka'e uummata walitti buuse. Uummata gidduutti yeroo baay'ee gartee namoonni keenya eeggannoo hin godhan. Naareetiivsii nama miidiyaa irratti karaa garaagaraatiin even kitaaba barreeffame maal jedhu waan hundumaa dura waa'ee tokkummaa Oromootiif eeggannoo gochuu barbaachisa. Waan maaliif tokkummaadhumti kun yoo akka salphaatti miti kan ijaarame. Namootumti warri wareegaman kun tokkummaa Oromoo ijaaruu keessatti warra seentiraal roolii taphataa turan warra Oromoo walitti fidanii. Oromoon waa lama tokko tokkummaadhaan yoo qabaate malee humna agartee hidhatee aantummaa isaa qabu yoo qabaate malee bilisummaa wanti jedhamu hin yaadamu. Kanaafi badhoonni nama baay'ee determined turedha. Akkinitti waa'ee isaa dhaga'ee generation isaa keessaa dhaloota keenya keessaa jechuudha. Nama really baay'ee sadarkaa kunoo lubbuu isaa kennutti nama of kennee qabsoo kana keessatti qabsoo kanaaf gumaacha godheedha. Barakaa argadhu egaa kamaayyii tokko silaa'oo waan Horn of Afrikaa dubbannaa isii irratti dantaa keenya jedhee kan ilaallatu humna alaa baay'ee jira. Warruma ollaa keenya warra Ijipti keessa Kooptik haa ta'u, warra Giriik haa ta'u, warra Armeeniyaa haa ta'u, warra Israa'eel haa ta'u, warra Ameerikaa kan biraa akka dhageenyetti amma dura warra Eritiriyaa qabsoo gaggeessaa turan keessas warra TPLF haa ta'u humnoota garaagaraa keessa ideological align ta'uudhaan haa ta'u waan biraatiin namoota hidhannoo isaan waliin qaban jijjiiran warra Shaabiyaa keessaa baluun warra Ameerikaa wajjin abaluu warra Israa'eel waliin warra TPLF keessa dubbatu qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti ideological aligned haa ta'u humnoota alaa waliin namni hidhata qabu jedhamee beekamu dubbatamaa ture kaati dhageessi jira. Maaliif yoo hin jiraanne maaliif warri humnoonni alaa tuffataniiti moo akkamiin dhiisan Oromoo kana keessaa liinkii qabaachuu akkamiin hanqatan waan kana irra speculatiively illee fakkaata ammoo faayidaa nuu qaba beekuudhaaf. Yeroo gabaabaa keessatti jechuu keessamoo yeroo dheeraa sana keessatti abaluu ka jedhamu isaan liinkii waliin qabaataa turan yoo maqaa namaa dhahuu baanne illee wanni kun ture moo hin turre beekuudhumaaf. Ani kana nan beeku jechuun waanuma qopheelee yeroo darbe keessatti dudubbataa turre. Karaa Sumaalee sana irratti baay'ee investii kan godhan natti fakkaata. Investii godhaa kan turan yeroo jalqabaa sana. Walqunnamtiin illee agartu. Dhiifama nan qajeelcha gaaffii koo. Gaaffiin koo amma namni yoo eejantii jedhani ammeenyaan fudhatama warri Shaabiyaa keessa warri Ameerikaas haa ta'u warri humnaa nama isaaniif operate godhu achi keessa taa'ee qabaataa turani himataa turan warra TPLF illee akkasii eejantiin negatiivli hiikama garuu namni liinkii bifa adda addaatiin ideological illee aligned ta'ee humna Ameerikaa haa ta'u warra Israa'eel haa ta'u Ingilaand namni hojjetaa ture irraa himatamu Oromoo keessa mul'ateera waan akkasii jechuu barbaadeetan. Yoo mul'anne akkamiin tuffatanii nu dhiisanii jara kana keessaa waan barbaannu jedhanii akkasitti ilaalu akka ilaalte. Ani akkanatti fakkaatutti yeroo gabaabaa keessatti kan signifikansiin yookiin immoo
Oromoon kuni humna wajjin rakkan ta'uu godhamuu malu kan jedhame erguma ijoolleen kuni of beeksisan. Sanaan duratti really warri karaa gartee karaa biyya alaatiin kiloozilii agartee namoota keenya wajjiniin karaa biyya Jarmanii fa'aa kana karaa waldaalee amantii kana keessaanii karaa garaagaraatiin warri kiloozilii sappoortii godhaa turaniiru. Suniin tanaa miti. Garuu sun waan mootummaadhaanii maaliin waan walitti qabatan itti hin fakkaatu. Garuu amma intarastii horataa dhufaniiru. Akkanatti fakkaatutti. Horachuu qabus. Sodaallee nan qaba amma. Really. Waanuma recently ta'aa turan keessaa tarii in any way yookiin tolaanis si dirqisiisuunis waan tokko si hojjiifachuu malu kun riskii jirudha. Keessumaa akkaataatti biyya alaa kana keessatti opereetirii ta'u yoo laalle jenne yookiin immoo haala jijjiiru yoo laalle riskii guddaatu jira. Natti mul'ata. Waan immoo I think hooggansi amma jiru kuni waan itti yaadu irra jiru. Riskii kan akkamitti mitigeetii gochuun danda'amaa kan jedhu yookiin immoo akkaataan nu itti deemaa jirru kuni riskiitti ekspoozii nu godhaa jira, riskiin hin jiraataa kan jedhu kana ani ofii kooti akka Oromoo tokkootti sodaa guddaan qaba. Sodaa guddaan qaba. Ammas akka gartee nama bilisummaa saba isaa barbaadu tokkootti ani ofii kooti sodaa guddaan qaba. Garuu keessa waan ani quba qabu jiru keessa isa. Tole barakaa argadhu jaalnagarii egaa amma gara maayyiirra geenyeerraa waan hunda keessa dabarfattee lubbuun jiraatte amma hadhan waliin seenaa kana qooddatta. Innaa waan dabre kana hunda of duuba deebitee ilaaltu wanti itti isheenoftu jechuun individual jireenya keessoo hin taane akkuma qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wanni si gaabbisiisu wanni ati itti gadditu maalinni kammoo aara galfiisii kennee nagaan akka raftee bultu kasi godhu maalinni. Really yeroo gartee keessumaa gartee yeroo jaalawwan tokko si biraa wareegamanii si biraa fuudhanii ajjeefamanii keessumaa yeroo wareegamanii waa gochuu dadhabuu keetii fi yeroo hunda ofitti gaddita. Garuu homaa gochuu hin dandeessu. Garuu yeroo itti gartee waa tokko gochuu osoo danda'u of qusadhee itti isheenoo tokkollee hin jiru. Waan itti gammadu yoo itti ani hammanani actively participate godhaa turutti to the best of my ability with determination qooda fudhataa ture. Waanan qabu hunduma itti darbadheen qooda fudhataa ture. Neechariin magoota akkasi. Waanan hojjedhu hamma danda'ametti outcomiinsa bifa satisfaction naa kenna. Sunis immoo with perfection yoonan hojjedhe duwwaadha kan inni satisfaction naa kenna. So sun gammachuu guddaa naa kenna. Agartee ofii ibidda keessa buusuun lubbuu nama baay'ee baasuun danda'ameera.
Ammas immoo gartee qabsichi at least karaa continuity itti argatu keessatti lafa rakkinni guddaan rakkinni communicationii yookiin immoo yookiin security risk lafa ture keessatti waan gochuu danda'u godheera. Umurii koo sanatti so I'm really sanatti baay'een gammada. Egaa qabsoonni hamma bilisummaatti sana nan arga dheesiyyuu yaadeen beeku. Of course osoo xumura isaa argite immoo baay'ee sitti tola. Kan really regrettable wanti itti baay'ee gaddu crisis disunity within the organization ture. Because that one was disunity dhaaba keessatti ta'e suni uummata keenya illee lubbuu namoota baay'eetiin tokkummaa ijaarame sana facaase. Namootumti kaleessa gartee wajjiniin trustii gootee gartee waliin qabsaa'aa turte. Maal jette qabsootti dugda garagalfate. Sun baay'ee si gaddisiisa. Amma warra gartee distansiidhaan tinaa ta'an caalaa baay'ee si gaddisiisa. Garuu leezzeem ga'u qabsoo ofitti fufuudha. Wal abaaruun, wal arrabsuun sanarratti enerjii ofii fixuuni qabsaa naman godhu yookiin qabsoo sana gartee taakku tokko gara fuulduraatti hin tarkaanfachiisu. Silaasa gartee namoonni umuriidhaan yeroo deemanii laayibireeriidha namni. Laayibireerii ta'u. Laayibireerii sanaa referansiidhaaf barbaaddaa noolejii yookiin immoo waan tokko qindeessuudhaafis hojjechuudhaafis maaliif riferii goota. Akka itti miti sirni gadaa kan inni dhalootaa dhalootatti darbee nu bira gahe. So laayibireerii. Garuu yoo ati gartee bara dullummaa sana keessa waan bara ijoollummaa kee guutuu itti hojjettetti yoo dugda garagalte laayibireeriin sun duwwaa ta'a. Jechuun wanta referensiitti barbaadduuf hin jiru kanaaf achumatti agartee thank you for what you have done jedhanii deemuudha. Malee arrabii keessumaa aadaa godhatame kan ammatti jedhamu kun safuu gatuudha. Arrabaan wal madeessuun yoo gartee dhaabbii namni qabuuf ta'e waa'ee dhaabbii isaa sana irratti one can comment. Namni immoo yeroo barbaadetti dhufee qabsoo seenuu danda'a. Yeroo barbaadetti immoo keessaa bahuu danda'a. Nama dirqisiisee miti kan itti seenus kan keessaa bahus. Responsibility ofii gatanii sanallee at least sorry warri hin jenne immoo it is integrity of isaaniiti kan isaanii undermine godhan. Kanaaf sun wanti dhaaba keessatti jiru disunity ammas aadamalummaan jiru sun baay'ee si gaddisiisa. Garuu sana ristoorii gochuudhaaf immoo I think abdiin jira there are those who really tokkummaa Oromoo value godhan ammas immoo uummanni Oromoo diinni tokkummaa Oromooti kan isaan agartee akka explosiivii agartee yerootti kan isaanii dhimma itti ba'an tokkummaa kana immoo karaa garaagaraatiin kan isaan diiguu barbaadan karaa dhaabbii siyaasaatiin karaa naannoo dhalootaatiin karaa amantiitiin so sana vigilant ta'ee ofirraa ittisuu consciousness levelii isaanii kan guddate immoo baay'eetu jira.
agartee kan meeshaan taaneef warra diinaatiif baay'eetu jira. Sanatu nama abdachiisa. Dhumarratti hinuma achiifi godha uummanni Oromoo tokkummaa isaas abdiin jira. Hayyee barakaa argadhu egaa ani qabxiilee gaaffiillee hin jedhu gaaffiif deebiin gaggeessinu seenaa barataa jirra. Kanaan hin xumura ammoo amma dura marraa 7 baatii lamaan kana keessa waliin deddeebinee waan hedduu sirraa baranne wanni kun waan laafaa miti. Sana keessatti waan dubbatte irraa akka sirreessuu barbaaddu takkaa immoo lakki wanti kun qoma keessan na jalaa hafee kaati jettu irratti dabaluu barbaaddu yoo jiraate amman hireesii kenna. Tole galatoomii waan darballee osoo hin taane yeroo darbe waa'ee dhaloota calqabaa kan lammaffaaf kan sadaffaati kan sadaffaallee just mesiidhuma keessa turre generalize godhee lafa kaa'e malee diteelii isaa keesseenis hin dubbanne really causein isaa maalii rakkinni isaa eessaa ka'e maal kan jedhu kana keesseen hin ilaalle. Waan dhaloota ammaa kana dhaloota qubee dhaloota arfaffaa jechuudha. Waanuma xiqqoo sanarratti koomentii gochuu barbaada. Maaliif qabsoo kanatti lubbuu horanii ijoolleen kuni tokko kaayyoo ganama dimimmisee karaarraa maqee karaatti deebisanii akka ilaalee jedhutti. Hoogganni dirree qabsootti hoogganni qabsichaa dirree qabsootti deebisan sun signifikantiidha. Isuma Fiqaaduu Tasammaa moo eenyu jedhan sun intinaa ta'uudha. Gogsina jedhe. Gogsina jedhe sana. Hooggana biyyatti deebisuun hoogganni naannoo agartee yeroo qabsoon hammaattuu naannoodhuma biyya sanaa jira miti. Biyya sanaatti bahuun fakkeenyaaf naannoo Asmaraafaatti, Sumaaleefaatti, Sudaaniifaatti bahuun kun it is normal. Warri Eertiraas yeroo dhaqee intinaan hammaataa ture hooggansi Isaayyaas Waanii takka Saawudii takka Sudaanitti habaa turanii warri Tigirees akkasii. Suni sana miti hooggana isa gartee biyya alaa distant naannoo ta'e isa jiru sanaan hooggana uummata keessatti deebisuun suni signifikantiidha. Kan biraa bifa ammaan dura argame hin beekneen guddatee sadarkaa addunyaatti beekumtii guddaa argachuu isaanii yookiin immoo qabsoo Oromoo sadarkaa addunyaatti beeksisuudha. Asirrattis maaltu recognitionii yookiin immoo biyya alaa kan isheen gurra siif laattu yoo humna qabaatte baay'ina namaa baay'ina kee osoo hin ta'in humna keeti. Waan ati gochuu dandeessu yookiin immoo waan ati gara fuulduraatti gochuu yeroo sanatti gurra siif kennu. Kan gurra siif kennani sababii baay'eedhaaf. Yookiin karaa itti deemtu sana dura waa kaa'uuf ta'a yookiin akka successful hin taane jechuudha. Yookiin immoo yoo successful taate jedhaniiti hariiroo si wajjin uumu. Egaa maali guddina waliin always guddina argachuu waliin dirqama guddinni fidutu jira. Opportunity inni provide godhus jira, dirqama inni fidus jira. Success yookiin gartee success always brings extra challenge. In a positive way or in a negative. Extra challenge kan inni fidu. Kanaaf maaltu barbaachisaa kan jedhu yaaduma kana nan jedhu.
chaalenjii inni tokko amma guddina baay'inaa duwwaa osoo hin ta'in saayizii yookiin immoo territorii kabarii godhan kan Oromoo kun baay'ee rakkisaadha. Baay'ee bal'aadha. So chaalenjii sanaatu jiraata. Chaalenjii teknoolojii fidutu jira. Chaalenjii immoo diinillee infiltireetii gochuutu jira. Teknoolojiidhuma kanaa wajjiniini. Kanaaf strong iron discipline organization liberation front structureedhatu barbaachisa. Kuni really waan baay'ee leadershipidhaaf illee baay'ee challengingidha. Waa'ee distance technology amma jiru kanaa wajjiniin how do you control that? Sana control gochuun baay'ee rakkisaadha. Diinatti expose gochuudha danda'a. Inni gara biraa waa'ee distance lafti walirraa fagaachuu qaba. Yeroo darbe kaasnee turre waa'ee mallas waan akkamittiin yeroo sana hooggansii holquma tokko keessatti gartee yoo naanna'ee waliin akka jiraataa ture. Leadershipiin carraan akkasii kun hin jiru. Kun really challenge guddaa. Walirraa faffagaatanii jiraachuun sunu baay'ee rakkina guddaa. Rakkinuma isaan qabaatan kana hubachuu. Rakkina sana yoo hubatteetti immoo is there any way karaa itti keessumaa warri biyya alaa kanatti yoo organized ta'an karaan itti isaan contribute godhan jira. Waan akkasii kana hundumaa explore gochuudhaaf haala qindoomina qabu tokkoon namootiin warri ogummaa qaban jennu immoo waa'ee communicationii. Communicatii yeroo isaan godhan teknoolojii kanaan interceptii godhu. Interceptii fa'aa godhanii miidiyaa fa'aarra kaa'u. Waan akkasii kanaan gargaaruu hin danda'u Oromoon biyya alaa jiru. Warri waa'ee teknoolojii kanarratti beekumsa qaban. Yaadallee kennuuf hin danda'amu. Yookiin immoo yoo agartee meeshaan communicationii jiraatee jedhe sana erguuf hin danda'amu kan jedhudha. Yoo haala amma jiran kana keessatti strong iron discipline organizationii qabaachuun united team of leaders qabaachuun kuni murteessaadha. So haala akkasii kana uumuudhaa fi haala akkasiin jiru fragmentation jira. Diinatti illee exposed ta'utu jira. Maal use of mobile waan adda addaa kanatu jira. So kun immoo gara agartee ijoolleen kun itti deemtu yookiin immoo karaa itti galma ga'uun danda'amu sanarra waan isaan ugguruu danda'udha. So isaan kanarratti hojjechuun barbaachisaa natti fakkaata. Karaa biyya alaa keessaa eema isaaniillee hin barbaachisu. Inni biyya alaa jirus akka Oromootti kan itti amanu jechuu kooti. Kan hiree murteeffannaa uummata Oromoo essenshaaliidha. Karaa itti uummanni Oromoo keessumaa uummata yuuzii duwwaa miti. Dargaggoota duwwaa miti. Uummati Oromoo baraaramuu tokkichi karaa kana jedhee kan itti amanu haaluma jirutu dikteetii godha sana. Kanarratti bobba'uudha qabaa beekumsa isaatiin rakkina gartee qeeqa duwwaa osoo hin ta'in rakkina isaan qabaachuu danda'an kana furuufiin yookiin immoo
fasiliteetii gochuun kan jedhu. Kan biraa jechuun karaadhuma biyya keessaa sana karaa baay'eedhaan really kan namootiin biyya alaa jiran kuni kan yoo qindoomni jiraate jedhe kan isaanii sappoortii gochuu danda'an baak oofis service provaayidii gochuufitu danda'ama. Waan garaagaraa irratti agarta. Even training maateeriyaalii qopheessuufitu danda'ama. Training kan naamusaa ta'uu kan hojii garaagaraa ala kanatti qophaa'uufidha. It's very simple for us warra biyya alaa jiru. Kanaaf waan yeroo gabaabaa fudhatu waan achitti isaanii wanti rakkisu. So niidii isaanii sana at least qooda fudhachuu dandeenyaadha. Karaa alaa kana sheerii gochuu dandeenya. Enablee gochuu dandeenya kan jedhudha. Gara biraan maanni expectationii uummataatii fi expectationii karaa alaatu jira. Inni alaallee amma biyya alaattis mootummoota garaagaraa birattis bebbeekamuutu jira. Humna waraanaatiin guddatee mul'ataa jira. Garuu wanti sirraa expectii godhantu jira. Expectation inni fidee dhufutu jira. Tokko ati nageenyaa fi tasgabbii uumuu nan danda'a jettee of mul'isuu danda'u sirra jiraata. Sanaaf immoo even processii isaa yookiin immoo pilaanii yookiin istirateejii developii gochuu irratti ta'uu, poolisii developii gochuu irratti ta'uu, waan agartee akkuma agartee sirna sanallee kuffisuun salphaan ta'u. Even finfinneedhuma seenuun salphaan ta'u. Akka bara 90 salphaa miti. Kompleksii. Sunumtuu pilaaniingii guddaa barbaada. Qophee guddaa barbaada. Security providii gochuudhaa fi pilaanii gochuu qabda. Sun immoo pilaanii gochuu qofaa osoo hin ta'in kan akkaataa itti karaa hojiirra oolchuu danda'uudha qabda. Kun egaa yoo agartee strong iron discipline organization qabaattee united team qabaattee qophee kana immoo yoo qabaattee jette riskii jiru dhalachuu danda'u mitikeetii gochuu dandeessa. So inni gara biraanii ati keessumaa adda bilisummaa Oromoo sirna sana dhaaluuf miti kan inni deemu. Pointii sila dubbanne waa'ee sirna akkamii ijaaruuf adeemtaadha. Sirna ijaaruuf adeemta. Sirna sana diiguun mataansaa meebii salphaa ta'uu danda'a. Garuu sirna gara biraa ijaaruun qophee guddaa gaafata. Qorannoo guddaa geggeessuu gaafata. Sana immoo kan godhu warra biyya alaati. So isa kana tuttuquudha kana nan barbaade. Qophee gochuun saayikooloojikaalii qophee gochuun bulchiinsaaf erga humna rilaayabili ta'e tokko ijaartee jette erga gartee qophee gootee jettee organizeeshinaalii sirna waan sana ittiin ripileesii gootu erga waan ifaa qabaattee jette nageenyaaf tasgabbii inshuurii gochuuf erga qophee qabaattee kuni isa alaallee isa alagaa jechuu kooti. Humnootii biyya alaa jiranillee at least wanti isaas gochuu danda'an hin jiru humna qabaannaan. Garuu obstaakilis ta'uu danda'u. Karaarraa akka siima kan akkuma yeroo wayyaaneen dhuftee amboo seenuu yeroo jalqabdu negoosheeshiniin suni kan inni dhaabbate.
So kana hundumaa guuttachuun barbaachisaadha. Kan hundumaa immoo guuttachuun kan danda'amu risoorsii guddaa, humna guddaatu biyya alaa jira. Beekumsa guddaatu biyya alaa jira. And they are willing. Garuu akkaataa itti humni Oromoo hundumaa dirqamas qaba. Oromoon hundumtuu mirgas qaba. Keessatti qooda fudhachuudhaaf kan kaayyoo sanatti amanee jedhe haala bifa qindoomina ta'u qabaatuun qabsoo kana hooggansa dirree jiru kana cimsuudhaa fi jaarmiyaa barbaada. Kana kan set up godhu namoota professionals ta'an yookiin ogummaa isaa qaban bifa sanaan ijaaramuutu dheeraata. Warri biyya warri hooggannis kana karra cufuun isaa irra hin jiru. Warri biyya alaa jiranis kanarratti danqaa ta'uun isaa irra hin jiru. Fakkeenyi gaariin tokko amma yeroo ijoolleen kun akka ittiin lafaa kakaatee jette namni hundumtuu zeer wiiliin namni biyya alaa jiru kun moomentii itti namni ijoollee kanaaf sappoortii gochuudhaaf kaka'etu jira. Waan kanaa wajjin wal fakkaatu tokko waan 91 ta'e yeroo 91 ta'e really uummanni galagalee dhufe. Egaa ofumaa pilaanii godhuu dirqama ofumaa ofitti kennanii bobba'anii karaadhaan hojii hojjetaa turan. The only thing wanti nu goone danqaraa ta'uu dhiisuudha. To let them contribute in a way that they ta'ani karaa irratti qophaa'ani. So momentii akkasii uumame sana I think akkaataa itti fudhatame sirrii hin turre. And again kanuma irratti biyya alaa keessatti wanti bara agartee bara keenya bara genereeshinii sadaffaa wanti burjaajii uume maal jedhe miseensummaa biyya alaatti jalqabuudha. Miseensummaa biyya alaatti jalqabuudha. Namootiin agartee biyya keessatti miseensa ta'anii biyya alaa dhufanii dirqama garaagaraa fudhatanii hojjechuu danda'u. Sanatu qabsoo biyya keessaa diige. Ani yeroo ijoolleen kun dhufanii wanti guddaan tokko wanti na gammachiise namni gartee waa'ee miseensummaa biyya alaa kana hambisuudha. Biyyatti kottaa jedhanii itti ta'u. Sana deebisanii ristoorii gochuun tokko anaafis ni fida. Addi bilisummaa Oromoo akkuma irra deddeebi'ee emfasaasii godhetti jaarmiyaa siyaasaa miti. Oromoo hundumaa hammata. Waa'een akka jaarmaa siyaasaatti fudhatame miseensummaan eegal miseensi Liberation Front achuma dirree jira. Waa'een akkasii kuni dhufuun nuuf isinii fida. Exclusivity fida. Tokko include godhanii tokko exclude gochuun suni I think dogoggora guddaa natti fakkaataa suni waan sirrachuu qabu akkanatti fakkaatutti. Waa'ee hayyooti biyya alaa hayyoota biyya ambaa contribution really hayyootiin biyya alaa kuni contribution baay'ee akka isaan godhan keessumaa warri dhaloota lammaffaa akkamittiin akka isaan seenaa fi Oromoo agartee awwaala keessaa baasanii sadarkaa addunyaatti akka isaan qooda isaan fudhatanii yeroo darbe irratti dubbatamaa ture irratti dubbanneerra
Uummanni Oromoo hiree fi murteeffatee bulchiinsa ofii gad dhaabbachuun waan nool erga ta'ee booda ispeeshaalii 92dha asii hayyootiin yaada maddisiisuun really hojii isaaniiti keessumaa warri academic background irraa dhufanii maal jedhani practicing professionals waanuma warri naannoo academic jiran kana yaada isaan maddisiisan fuudhanii teestiidha godhu. So yaada maddisiisaas turan sanaan duratti really wanidhaan duratti waan garaagaraa irratti keessumaa oosaanii waa'ee egeree Oromiyaa irratti wanti hojjetame hin jiru 92dhaa as. Waanuma ture recyclii gochuudha. Even researchii approachiin illee individualiidhuma researchii godhanii presentation gochuudha waanuma akkas akkasiiti. Jeequmsi guutummaa Oromoo keessa tures burjaajiin ture achi keessas tureera Hoosaa keessas tureera. I think sanaafi sababni lama sababni inni tokko entry barrier uumuun jira miti. Warri turanii maal jedhan kuni isa haaraa dhufuu fi baariyarii uumuu kun biizinasii keessattis komanii competition keessatti baay'ee komanii one way of intinaa ta'uuni waan competition bifa sanaatu uumame sana gara biraa immoo dhalootii achi as dhufu kuni waa'eedhuma qabsoo Oromoo waa'ee Oromummaa waa'ee qabsoo Oromoo kana insufficient hin qabani. So waanuma agartee barrii intinaa ta'e kana jira miti theoryidhuma basedidha intinaan isaanii. So karaarraa maqe intinaa silaa yeroo isaa eeggatee wanti hojjetamuun irra ture irratti hin hojjetamne. Ani yeroo hunda maali erguma Oromiyaan lafarra buute asi hojii inni calqabaa waa'ee sirna gadaa beeku Oromiyaan mee bulchiinsisee maal fakkaachuutu irra jira. Sirni gadaa kuni akkamittiiniti haala har'a jiru keessatti hojiirra ooluu danda'a. Maaliif hin beeku deficiency liberaal dimokiraasii keessa jirus hin beeku. Ammas immoo dimokiraasii kana hojiirra oolchuudhaafi rakkina impaayera sana keessatti miti rakkina biyyootii Afrikaa gara biraa keessatti jirullee hin beeku. Deebi'ee immoo qabsoon illee bilisummaa kuni agartee akkuma revolving door intinaan kudeetaan maaliin kana kan Afrikaa keessatti intina fooloo godhu waan so kanaafi remedy kan ta'u sirna sana deeffachuudha. It is a generational intinaadha kan gadaan kuni. Kanaaf baay'ee gaarii. So quality irratti godhamee alternatiiviin even sirnuma liberaal dimokiraasii kanaa wajjiniin kompeeriidhuma godhaniiyyuu eessatti wayyaa'utu irra jira eessatti kan jedhu irratti hin hojjenne. Karaa kanaatiin accessis qabu amma nuyi namni sagalee keenya dhaga'u hin jiru. We have no base, we have no connection. 2015 amma yaada kana namoota tokkotti dhiyeessinaan mee akkas godhi kaa maalii naan jedhan namootiin at least those who kan yaada sana fuudhanii hojiirra oolchuu warri danda'an. Beekumtii sirna sanaas beekuu at least warrumti individually osoo hin ta'in warri abbootiin gartee warri ikoonomistoonnis
isaan kun walitti dhufanii waa'ee egeree Oromiyaa irratti hojjechuun kan irra malee sanarratti really hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo isaan irratti hojjetanii jedhani warri siyaasaa akkuma jedhamutti agartee warri siyaasaa fuudhanii sana hojiirra oolchuudhaaf illee salphaadha. Ammas immoo uummata keessatti illee irratti hojjechuudhaaf baay'ee gaariidha natti fakkaata. Waa'ee Oromoo biyya ambaa irrattis yaadii really at least fragmentation yookiin immoo bara darbe sana keessatti wal qoqooduutu jira, wal harcaasuutu jira. Waa'ee kanarratti tokko garaagarummaa walii recognize gochuudha. Garaagarummaan maa jiraataa jechuu miti. Hin jira. It is a reality. Oromummaan immoo sadarkaa itti agartee garaagarummaa kana overlook gochuu dandeenyurra hin geenye suni gaafa biyya qabaannee sirna dhaabbannee sirna sana keessatti nation building process sana keessatti kan sanarra gahuu hin danda'amu. Garaagarummaan kun manage ta'a. Yeroo garaagaraatti kakaaseera namichi ogeessi maanajimentii tokko akkatti jedhutti wanti nuyi waliin qabnu tokkittiin garaagara ta'uu keenyaadha. Maaliif waa'ee garaagarummaa kanarratti management approachii garaagaraatu in fact garaagaraatu jira. Waa'ee inclusiveness in fact waa'ee kanaas durattis kaafnee jirra. Wal danda'uudha. Managed ta'a malee wanti kuni tokkummaa Oromoo jedhanii ooluudhaaf miti. Bakka hojiitti, bakka itti naannoo jiraatanitti, community keessatti wal tolereetii gochuudha. Principally warri hangafooti keenya lafa kaa'antu jira. Sana apply gochuudha. So waa'ee namooti keenya waa'ee miidiyaalee Oromoo wanti miidiyaalee xixiqqoo jiran sooshaal miidiyaas haa ta'u maali waan xiqqoo tanaa ta'uu barbaada. Tokko kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo milaammilchuutu jira. Milaammilchuu maaliif sodaatama? Yookiin sirnuma jiru kana keessaanitti qabsoofna jedhanii ifatti baasanii tanaa ta'udha. Yookiin immoo rakkinni Oromoo kana rakkinni Oromoo immoo akkasittiin hiikama jedhanii kaayyoo isa dhugaa sana qabatanii hordofuudha. Diinni uummata Oromoo fi saboota cunqurfamaa hunda sirna garboonfateedha. Sirna qawween bulchaa jirudha. So sirni sun immoo akkamittiin jijjiiramaa kan jedhu kanarratti intinaa tokko hin qabu. Miidiyaaleen Oromoo waanuma garaagaraati kan isaan dabarsan. Fakkeenyaaf Oromoof Oromootu wal dhiigsaa jedha. Oromoof Oromootu wal waraanaa jedha. Miidiyaadhuma namootuma agartee qaroo ta'an miidiyaa kana keessatti waan akkasii. Oromoonni tokko sirna sana aangoo irratti eeguuf lola jechuun dhiigaan Oromoodha. Inni tokko immoo kaayyoo bilisummaa saba isaatiif lola. Oromoof Oromootu wal ajjeesa akkamitti jedhama? Oromoon silaa akkam ta'utu irra ture kan ergaan dabarfamuun isarra jiru. Oromoo inni dhaqee gartee kaayyoo nama gara biraatiif yookiin immoo sirna sana ittisuuf dhaqee du'u dhaxxeen du'inii sirni kuni sirna si balleessuuf deemu sirna
bari osoo successful ta'anii intinaatti Madaagaskaritti kan isaan galche. Openidha maalan bara si'anaa kana keessatti warri durii akkasitti ifaatti miti kan isaan dubbatan. Jechuun dhadhaa irra dibaniiti kan isaan dubbatan. So really ergaan dabarfamu silaa amma Oromoo dhaqee Maqaleetti dhumu yookiin Tigraay keessatti dhumu. Oromoo naannoo gara biraatti dhaqee dhumu. Hin dhaqin hin du'inii jedhanii maaliif dhaqee dhuma? Koozii isaa miti. Bifa sanaan silaa erga itti dabarsuun osoo jiru Oromoof Oromoo wal ajjeesaa jedha. Nageenya buusuudha jedha. Eenyu wajjin nageenya buusu? Dhaabii of course yeroo araaramaa jedhanii maal jedhan tole nan araarama sun taaktikiidha malee istiraateejii miti. Araaramuu sana irrattis iyyuu immoo dhaabbii mataa isaa dhiyeessuu danda'a. Kana kan jedhee dhiyeessuu danda'a. Waan dhiyeessuu irraa malu waan manaa baheef sana dhiyeessuu danda'a. Hin didu. Garuu yeroo nagaa uummati dhumaa jira, uummata akkas ta'aa jira. Dhugaadha uummanni dhumaa jira. Ergaa dabarsan irratti I think osoo eeggannoo godhanii baay'ee gaariidha. Yookiin immoo dhaabbii ofii kiliirii gochuudha. Giddu lamaan at least baay'een isaanii fandireezii gochuudhaaf uummatuma kan dhufu. Kanaaf waan uummati dhaga'uu barbaadu itti miidiyaan kan keenya duwwaa miti. Miidiyaan hundumtuu akkasii. Garuu haa ta'u immoo malee waan kiriitikaal ta'e irratti ergaan dabarfamuu qabu eeggannoo osoo godhame baay'ee gaarii natti fakkaata. Gara biraa miidiyaa irratti ijoollee dirree qeequudha. Rakkina isaan gidduu jiru kanatti ta'e sanatti ta'e maalii jedhanii bilbilanii nutti himanii jedhanii ijoollee dirree jiranii qeequu yeroo baay'ee immoo kan jedhanii it is public interest. Tokko public interestiin miidiyaadhuma biyyootii keessa jirru kana yeroo ilaallee jennu miidiyaan takka miidiyaa ta'u politicians ta'anii yookiin even ordinary citizens humna waraanaa isaa kan reezii godhe yookiin kaasee qeequ tokko jira. Takkaa TDF ijoolleen Tigraay miidiyaa isee baaftee waa'ee miidiyaa isaanii keessatti ta'u jechi isaan tokko intinaa ta'an jira. Maaliif tokko odeeffannoo argatan suniyyuu diina irraa dhufuu danda'u. Gara biraa immoo even from management point of view bara si'anaa kana keessatti CEO'n warra gartee hojii sana hojiitti hiiku irratti hojii kan akkasitti hojjedhu hin jiru. Isaantu haala jiru sana keessatti akkamittiin akka hojjetu murteessa. Mee akkamittiin goriillaa warfeer rimootii teessee gartee kana godhi sana godhi kanumaa as a media. Waan really waan miidiyaan isheenumti jirtu kuniyyuu haala ittiin waa'ee qabsoo Oromoo kana sanuma warruma qabsoo kana deeggarra jedhanii waan akkasii kana itti yaaduu osoo itti yaadanii baay'ee gaariidhaan jedha. Gara biraan jaarmiyaalee maqaa Oromootiin
totichooni irratti silas dubbanne warri gartee qabsoo karaa nagaa goona jedhan kunis gadi taa'anii riilii itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha haala amma jiru kana keessatti. Warri immoo riilii maqaa adda bilisummaa Oromootiin sirna sana keessatti qooda fudhanna jedhani warra biyya keessa jiru riilii waa'ee isaanii komentii gochuun barbaadu. Garuu overall adda bilisummaa Oromoo it is a liberation front, it is not political party. Kana kuni jaallatanis haa ta'u dirqamanis haa ta'u warri biyya keessa jiranii haala isaan keessa jiranii really empathy qaba isaaniitii fi warri dirqaman warri mootummaatti galtee maqaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo maqaa dhooftu isheen really xinnoodhuma osoo qaanfatanii gaarii. Adda bilisummaa Oromoo keessaa baate adda bilisummaa Oromoo keessaa baate. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo irraa maqtee you are out. Waan sana himatan hin jiru. Waggaa meeqayyuu qabsoo kana keessatti qooda fudhadhu maal jetti for what you have done really qabsoo uummata Oromoo promootii gochuudhaaf sanaaf galatooma garuu guyyaa itti irraa baatanii jalqabdanii arraba ofii qabatanii jiraachuun baay'ee gaariidha. Garuu warra biyya alaa kana taa'anii adda bilisummaa Oromoo liidarshiippii kileemii godhanii isaanii inni biyya keessa jiru rakkina inni keessa jiru hubatamaadha. Uummata osoo ofitti honest ta'anii baay'ee gaariidha. Honest to themselves. Yeroo har'aa kana keessatti kanii dhugumatti uummanni Oromoo hiree ofii murteeffachuun qaba jedhee kan amanu whatever political yaada politikaa kamiyyuu qabaatu ijoollee dirree jirtu kana deeggare sana booda referendamiin yeroo ga'u yaada isaa itti dhiyeessu sana boodas immoo political careeriin barbaada yoo jedhe itti fufuudha. Yoommoo waa'ee dhumtii sirna gadaa ristoorii gochuu kuni irratti hojjetame sun fudhatamee hojiirra oolu yoo ta'e waa'een political paartiiyyuu rakkinni isaa hin jiraatu. Kanaafi isa kana objektiiviidhuma really nuyi political paartiidha yookiin miseensa maali objektiivii dhumti isaanii objektiiviin koo maali galmi koo maali jedhame namni hundumtuu osoo of gaafate baay'ee gaariidha. Dhuma irratti baay'ee abbaa giddii baay'ee si galateeffadha obsa keetiifis yeroo keetiifis ammas immoo carraa naaf laattee yeroo dheeraa akkasii kana wajjin teenyee waa'ee kana waa'eedhuma gartee saba keenya waan tokko tokko jechuu danda'uudhaa fi akkasuma namoota gara biraa illee waan ture akka itti turetti osoo agartee osoo dhadhaan dibiin yookiin immoo osoo asiif achi marsin nu dhiyeessuu keetii fi baay'een si galateeffadha. Baay'ee galatoomii abbaa giddi. Hayyee jaalnagarii Fayyisaa ani wantan godhe hin jiru galanni guddaan sii fi jaallan kan biraa waan dheertuu waan zabana dheeraa waan qabsoo bilisummaa Oromiyaa waan qabsaa'otaa seenaan qabsoo hadhooftuudha wareegama keessa jira waan hedduu tiraawomaa hedduu yaadachuudha waan qoosaa miti kanaaf
baatiiwwan lamaan dabran kana keessatti marraa 8 ituu hin ifatin itti qophooftee dhugumaan itti qophooftee bal'inaan itti yaaddee qabxii hunda babal'istee waan beektu hunda waltajjii kanarra dhiyaattee hordoftoota sagantaa kanaatiif dhaloota dhufuuf illee dabarsuu keetiif galata guddaa kan argachuu qabu waan dur dardarummaa keetiin achiin booda waan hojjette osoo jiru sanarratti illee tiraawomaa biraas dabalee irra deebi'anii waan darbe irra deebi'anii yaadachuun nama gariidhaaf hiiling ta'a gariif immoo dhukkubbii islaamataan nama irraanfatee bira darbuu barbaadu yaadachiisuudha waan qoosaa miti. Kanaaf kana hunda dandeessee as deebitee dhuftee waan kana nu barsiisuu keetiif waan kana nu qoddachuu keetiif ani akka maleen jabeesseensi galateeffadha. Irra deddeebi'ee baguma jiraattee illee nu gammachiisteen jedha. Kanaaf Jaalnagarii Fayyisaa sincerely thank you so much. Thank you siin jedha. Galatooma. Hordoftoota podcast Ilmoo Oromoo waan kana waan dheeraa baatii 2 guutuu qopheessinee kurfii garaagaraatiin qoqqoonnee isinii dabarsaa turre kana marraa tokko waan dhaggeeffatanii achi dabarsanii miti marraa hedduu irra deddeebi'anii waan dhaggeeffatanii dhaggeeffachuun immoo irraa barachuuf dur eessa turree eessarraa kaanee as geenye beekuun hadha akkatti jiran kana appreciate gochuuf borummoo garatti deeman kana qajeellootti karoorfachuuf nama gargaara. Kanaaf waan dhaggeeffattan kana qalbeeffadhaa waan hojiin hiikamuu malu hojiitti hiikaa waan dhalootaaf darbuu malu immoo qajeelchaa ta'e dhaloota dabarsaa kanuma jechuun barbaada. Egaa yeroo biraa immoo jaallan biraa barbaade argadhee seenaa dirree isaanitti turan seenaa bakka isaanitti oolan irraa qabadhee amma isin deebi'utti anaaf Jaalnagariin fayyaa ta'a.